Jirra jirtuu maatii keenya nageenya waaqessanii faa ta'u akkam nuuf jirtan nuti nagaa jirra galata rabbi sinoo naguma keessanii jirtanii fayyoo hin jirtu nuti nagaa jirraa igaarras deebinee dhufnee jirraa galata waaqayyoo igaarra maal qabattee dhuftee bal'atuun jechuu keessanii noolu igaarra maal isinii qabattee dhufte dhugaa wanta baay'ee nama gaddisiisu jechuudha warra miidiyaa kanarratti deemaa jiru. Baay'ee keessan argitan garaa fuula feesbuukii akkasuma immoo tiiktookii yuutuubii midhaan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko na gaddisiisee jechuudha. Waa'ee obboleettii keenya falmattuu jechuudha falmattuu maqaa ishee garuu feesbuuk irratti falmattuu jira hin beeku normaalii. Innaa obboleettii keenya balaa abbaa manaa yookiin immoo jaalallee ishee jettee of ajjeestee jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudha baay'ee nama gaddisiisa keessattuu ani maaf akka ta'e maaf barri maaf kana ta'e ani hin beeku dhugaa dubbachuu dubartiin qalbiin qabdu irri qalbiin qabu bakka ani hin beeku dhugaa yoo akkana jedhu immoo nama hundaa miti jechuudha ifa manaa godhaa ta'e nama hundaa miti dubartiinis gaariinis hin jirti kan qalbii qabdus hin jirti kan hin qabnes hin jirti jechuudha dhiirris akkasuma ammoo kan ulataa namaa beeku jira kan ulataa hin beekne jira dhiirri garuu irra caala gizee kanaa jechuudha nyaattuudha. Na hira fante wow yerri gizee kana nyaattu irra caallisaanii jechuudha dhugaa isinitti hima aga abbaa manaa daa'ima irraa qaba abbaa manaa kiyyaanan amanaa maali jechuun haaf jechuudha eenyumtuyyuu keessa garaa feetu amanuu amnaan eexootti dhuganii jaa oromoon uumamaafu osoo keessa garaa fi amananii waatti dhuganii innaa gizee kanamma waan hunduu ulfaateera. Waan hundumtuyyuu ulfaatee jira. Namni amma gizee kana birrii ilaala. Nama wallaale nama ilaalu dhugaa dubbachuudha. Innaa obboleettiin keenya kun sababii ishiin boqatteen egaa isa mana ijaarratte dhiistee gurgurtee gara Dubaayititti isa geessite jechuudha. Innaa qabeenya ishii jechuudha qabeenya ishii gara Dubaayititti gurgurtee isa gara Dubaayititti geessite. Innaa obboleessa yookiin obboleettii ishii yookiin maatii ishiitii miti jechuudha yookiin zarii ishiitii miti abbaa manaa kiyya yookiin boruuf naataa abbaa ijoollee kiyya naataa jetteeti qabeenya ishii biyya ormaatitti gubatte biyya ormaatitti waggaa baay'ee hojjette kun waggaa 12 kun sanii ol jedhaan ishiin mana biyyatti ijaarrattee maal jette isaafettee boru of jijjiirreetteeti isa achi geessu biyya arabaa geessuuf mana san gurgurtee Dubaayitti fudhatte jechuudha. Innis akka nama hiriyyaa isaatitti taasisee ture kan akkana beekuun jechuudha hiriyyaa isaatitti taasisee ture. Hiriyyaan isaa mistira jalaa baase inni garuu akka ishiin isaaf of ajjeeste hiriyyaatti himee dubbatee ture. Akkanatti Dubaay na fiddee si fuudha jireenya ani yaada sobeen itti fakkeessaa malee ishii fuudhuuf miti ani itti fayyadamuuf Dubaay deemuuf Dubaay yoo ga'e ishii gatuufi jedhe. Ishii birrii san itti baaste mana ishii gurgurte ergite Dubaay. Achi ga'e immooyyuu jechuudha ishii wajjin ciisan qaanoo erga itti fayyadamuuf ta'e bakka birrii sun kan achi geessitee hin ga'a. Kan achi geessitee Dubaay qabeenya ishee gurgurtee geessitee hin ga'a maaltu hojii isa ciibsame itti fayyadamuuf jedhee yaada isaati irratti gara feesbuukiitiin barreessee jira jechuudha itti fayyadamuuf jedhe. Amma ishiin hattee wajjin ciiste qalbiin qabdu dubartii ilaalame biyya ormaatitti tokko namni kun fayyaa ta'ee ta'uu baateeyyuu hin beekne asii yaamanii kan nama ol hin beeknu qaamaan jedhee asii yaamanii yaamte achitti immooyyuu argannaan wajjin ciisu maali wajjin ciisuuni. Maali nama bakka azim jedhaniituma wajjin ciisanii amma ishiin ji'a baay'een ture ganaa ji'a 4 jedhan innuyyuu erga deeme bakkumatti argan namoota bakka dhugaa maal fe'ee ofiyyuu qoxaxaruu hin danda'amu namaa oltaa amma mee ishii akka wajjin ciistee ulfoofte inni immoo hin barbaadu ishii ulfooftee naani qorichi hin beekani biyya arabaatitti hin jiru na fakkaate waan akkanaa qoricha akka biyya keenyatti baasuu yookiin ammoo qoricha fayyadamanii akka ulfoofne minaaminni sun hin jiru na fakkaate ani beeku garuu inni akka yaada isaatiitti qorichi nabamee kaza qoricha Itoophiyaa namarraan fichisiisee fi ishiin immoo iyyuu cubbuudha ani ilmooti ajjeesuun barbaadu cubbuudha naan jettee jedha.
qoricha san hin didde. Qoricha san diddeennaani maal jedhaani maatiin kiyya si taqabbalaa deemi biyyatti galiito dayyee bi'ii jedhaan. Ishiin gowwaan amantee ishii jettee gara biyyaatitti galte. Gara biyyaatitti yommuu galtu kana maatiin isaa in taqabbala maatii kiyyatu simata jedheen booletti dhufe maatiin ishii kana hin beeku. Ishii mana ijaarrattee akka gurgurte kana hin beeku garuu bakka maatii ergasii bilookii ofirraa goote jechuudha. Kan mana itti xaarii lafa bitee kan mana ijaaree maatiidha. Garuu qabeenya san gurgurteetti isaan Dubaay geessite. Inni immoo yoo achi ga'ee jennaan ishii ulfeessee zor jalaa jedhee galii warri kiyya taqabbala maatii kiyyatti maatiin kiyya si taqabbala booletti gali jedhee yoo ishiin galtee boolee geessuyyuu maatii wayitu hin jiru. Maatiin hin jiru. Kazaa ishiin gara biyyaatitti galtee mana kireeffattee osoo taa'aa jirtuyyuu bilbila kiyyarraa bilookii ishii godhee osoo na wajjin haasoftu maatiin kiyya eessannaan maatii maalii jedheeni arrabsee bilookii godhee. Inni bilookii godhee jennaan ishiin amma aartee waan itti garagartu wallaalte qabeenya ofii achitti fitte garuu hin beektanii irra si deemu biyaasi Dubaay deemu fuuyyuu 607 barbaachisa. Asitti porososiin jechuudha baay'eetu jira. Bararaan bichaan 5,000 minaamina. Na in ulfaata. Dhugaa dubbachuudha. Warri dhiiraa maaf akkanatti akka garaa jabaatan hin beeku dhugaa. Mee achiinuu isa geesse ilmoo kana immoo gadeessutti hin eegu obsa abee. Ilmoo kana adeessu ilmoo odeessee itti abbaa barbaadee guddisa. Yoo fiidee qaban mootummaa hoo kennanii mootummaan guddisa gaafsan deemtee hin hojjetatti. Gaafsan adeemtee hojjetattu zoor jalaan jedhu amma lubbuu nama lamaa tajjeese. Dhugaa amma ishiin aarizaan warra ishiititti hin gorre isatti hin gorre waa lama abdee maaluuf gooti lubbuu ofii of galaafattu of ajjeeste. Lubbuu nama lamaa jechuudha. Mucaan kun amma mistira garuu mistira isaa hiriyaatti mee hiriyaan jalaa baasee jira. Lubbuu nama lamaa galaafate. Ani dubartoonni keenya dhugaa siniin jala ifama naa godhaatu hundaa miti akkuma armaan dura dubbadde. Garuu ani kaayyoon biyyaa baataniif maaliif akka ta'e maal isaa tamantanii eenyumaa ta'e sanuu biyya fagoo amma biyya keenya Arsiidhaa gara Wallaggaatitti gara Ambootitti gara Baaleetitti maaliititti ol fuudhu maal beektaniira warratti ergaddu bicha maal birqiidha. Warratti ergaddu achi intala baluu biyya dhugaa dubbachuu barbaanne baay'ee tokko qaana yoo kana intala baluu biyya Arabaa jirti kaatamte Baalee kaatamte Wallaggaa Amboo Harargee Jimmaa maalii jiru asitti jechuudha. Isaan feesbuukiin boru inni abbaa manaa qaba. Inni haadha manaa qabaatee ijoollee qabaatee hin beekne achi taa'anii ergadhu birqii miti. Biyyatti gaafa galtanii qabzettanii eenyu akka ta'e qorattaniitti heerumtanii kan biyya namaa teessanii qabeenya keessan kaan asii Wallagga, asii Harargee, asii Jimma, asii maali qabzettanii amma micayyoo wayii Baalee diidamoo Baalee maalii jedhu fogaata jechuudha. Na achitti abbaa manaa achii kaate jechuudha. Facebook wal jaalatanii kaatee jennaan warri maalii innaa warri mandara buleet guyyaa lamatti haqe jechuudha. Warra mucaa kanaa warra mucaatiin miti achii dhufan malee maalii jedhanii micayyoon nu bira waan taateef kaza haqanii jennaan ofanii jennaan guyyaa lamatti bulanii nu bira ga'an. Achi micayyoon waggaa lama hojjettee qalbii rarraate galte gaafa galtuu heerumuuf sargi minaamina qopheeffatanii kazaa walii galanii heerumne jedhanii gabbar waan hunduume ergasii yoo turanuu jedhanuu mucaan gara biraatti ijoollee 3 qaba haadha manaa qaba magaalaa ofiin kan jiraatu baadiyyaa damaatii bira maatiin hin beeku ijoollee qaba. Gaafa sargiin qaxarame inni heerumti jedhanii qophaa'anitti inni bilbila isaa cufatee jalaa bade waan akkanaati jira. Innaa kana madadaa maaltu nama geessi obsa barbaachisa biyyatti galtanii qabzettanii laaltanii filattanii bakka namas gaafattanii heerumuu wayyuu dhugaa dubbachuudhaaf ganaa biyyatti galee birreen irraa nyaatee of ajjeesu
dhugaa dubbachuu baay'ee ulfaatannaan ifama naa godhaa warri irratti sora dubartiitis gaariinis uma jira akkuma dura dubbadde inna kanaa siniin jira sagalee isinitti hin baay'isu nagaa naaf ta'a sin jaaladha abbaa.